Barabaasoo jira asti bootti lafa. Ashama akkam hordoftoota kiyya bakka jirtan nageenya isin haa qabu jechaarras viidiyoo biraatii walitti deemnee jirra. Viidiyoon kun muuziqaa afaan Oromoo haara gadhiifamee jira. Kabbitoo yookiin kabbee muuziqaa haaraa gadhiisee jira yookiin jaallee amante yookiin kabbitoo abbaa bootti sirba jiru. Hamma saa kana amma kan gadhiifametu jira. Sirba kana waliin react goona namoonni chaanal kana faara taata yoo jiraattan subscribe gochuun dagatina malatti notification tuqaatiin jechuun barbaada yaadoo qabaattan comment irra kabbitoo gaabeetu kanaan dura kabbitoodhaan beekama koomedii ajaa'iba hojjechuudhaan beekama. Murtaaniyaa murtee beektu baay'een keessan FB irratti darbaa ture jaakoo amantii yookiin kabbitoodha. Kabbadaa jedhama jettee murtee si ga'ee jechuudha kun. Ammoo sirba muuziqaa bifa koomediitiin waan quuqa saba isaa ibsu baaseeti jira. Akkam shee godhu laata? Ana kabbadaa jecha kana ibsita. Maal ibsita? Ana kabbadaa jecha koone. Maalo tasgabbaay. React goona agarmaatti lafaana tura. Abbaa bootti entertainment logoon isaa kootti qaba namatti tola. Abbaa bootti jaallee amantii yookiin kabbitu. Manni kun baay'ee namatti tola. Naannoo sana mana fooqii yookiin gamootu jira. Gama kanaan immoo mana Oromoo fakkaatutu jira. Mana jala immoo muka yeroo ol galan dullaa ala kaanii ol galu keepii dullaa ala kaanii ol galu dullaatti kakaamee jira kunoosi. Okay. Mana farsu. Mana farsu yookiin mana daa'imti mana akkasii kenna keessumattuu naannoo yuunivarsiitii beekana waan akkasii mana maamii jenna yookiin mana maamii naannoo jechuun mana farsu yookiin mana daadhii waliin naannoo jechuudha. Namoonni yuunivarsiitii turtan beekuu dandeessu. Allah. Malka amor chite ya ofkatu jabari ke fatake bade samor kita galana nagari fatake pututi michite ya ofkatu malka tibikilte ya alaltu Abade samor kita galana nagari. Fatake pututi michite ya ofkatu. Mafkomo ke ya kita makatun jabari. Makatun jabari. Makatun jabari. Makatun jabari. Makatun jabari. Gaafa kooti kun baay'ee namatti tolu. Acting isaatti naabatee jiran garuu fakkii loloo fakkaata yookiin fakkii fakkaatu namatti tola baay'ee fuulli isaanii gurraacha eenyummaan isaanii hin beekamu. Baala daggala kaasa kufuusan jala. Baala daggala kaasa kufuusan jala. Dhugaa baay'ee namatti tola bifa koomeediiti. Abbaa bootti kabbiitti gaheera biyya keetirratti. Ergaa guddaa of keessa qaba sirbi kuni baay'ee namatti tola. Abbaa bootti baala bootti ka'ii tuffiin sirratti ka'eera biyya kee irratti ka'ee jira. Kun hundi quuqaa uummata Oromoo yookiin uummata naannoo Finfinnee sanaa wajjin kan wal qabatudha. Humnaan lafa isaanii irraa dhiibamanii qotee bulaa naannoo Finfinnee lafa isaanii dhiibamanii kan ba'anii sana wajjin kan wal qabatu ergaa guddaadha kan inni dabarsaa jiru. Waan sagalee ofii deemu gurbaa kana.
Oga waan kun bifa comedy ti baay'ee namatti tola. Nama fan gochaa ki nama bohaarsaadha kan nama barsiisaa jiru. Clipin isaa baay'ee hojjetameera namatti tola. Quality isaallee tokkoffaa. Oga baay'ee hojjetameera baay'ee namatti tola. Namoottan kun eenyummaan isaanii beekamu fuulli isaanii ergama taasisaa danda'e qabaachuu danda'a garuu waa yaadanii godhanii fakkii isaan background isaan fayyadaman kun baay'ee bareeda baay'ee namatti tola. Jaallee amantee kabbitu. Annan. Jalqaba dur barkaaru ke amma dhiirate kabbitu matee argame. Faniidha dhugaa baay'ee nama soda paartiin kuni. As ilaala. Durba immoo fakkaata dhugaa namatti tola. Kana sii godhee. Bala boti. Oga baay'ee namatti tola keessumattuu uffanni isaaniis bootti kun ergama taasisuu danda'e qaba. Maaliif bootti uffachuun kun uummata Oromoo naannoo Finfinnee kanatti biratti baay'ee beekamaadha. Keessumaa namootuma keenya baadiyyaa jiraatan keessatti baay'ee beekamaadha. Yeroo keessumattuu ganna baay'ee uffatama. Isa uffatanii kan qonna qotanii, kan dhoqqee keessa deemanii, kan qoree adda addaa keessatti deeman sana uffataniiti baay'ee beekama. Yeroo baay'ee sanaan beekamna uummati keenya kun kophee kanaan ni beekamna yookiin boottii kanaan baay'ee beekamna. Keessumattuu yeroo uummati naannoo Finfinnee jiraatu immoo waan akkasii immoo uffata nulsillee numa uffanna. Bebado jinsi bonti oru. Bado jinsi bonti ormiya bala botti. Sima pamoti ofikanchi bala botti. Sima rababna barabaso. Ofrabas na barabaso. Sima pamoti ofikanchi bala botti. Sima rababna barabaso. Sirra baasnaa barabaasoo ofii galchiidha waanta ofii galcha baawutti biyya kan keetiidha sirra baasnaa warra barabaaseeffatu eenyu faayisaa warri barabaaseeffatu yoo jiran immoo beektu hundi keessan si wallaalaan yabadaasoo argitanii lafa sana mamillatti dhiitan kana na paarsilaala. Barabasi la hijra bootti nurraa sirba ergama taasisaa danda'e qaba. Argitanii asti barabaasoo jira asti bootti lafa dhiita. Ergaa guddaa fi ergama taasisaa danda'e qaba. Siyaasa mataa isaa danda'e. Abootti baala bootti abbaa bootti kabbitii ka'ee gaafatu biyya keessa irratti abbaa bootti.
argitanii dhugaa gurbaan yookiin namichi qonna qotu kunillee argitanii erga mataa isaa danda'e baa keessumattuu waan akkasii kun baay'ee uummata keenya irratti miidhaa cimaa yookiin dhiibbaa lafaa yookiin lafa isaa irraa fudhatameeti kan iddoonni qonna qotuu dhaqanii gamoo dhaabu mootummoota kanaan dura darbanis Oromoo dhiibuu yookiin naannoo Finfinnee irraa ala baasan sabni biraadha kan inni dhuunfataa jiru. Kan bitoo ittiin taphateera gurbaa kanaani. Shubbistooti kun baay'ee natti turanii achi keessatti illee akka aktariittis kan isaan taphatanii shubbistoota qofa miti akka diraamaatii yookiin akkuma diraamaa wayiidha kan isaan achi keessatti hojjetanii baay'ee nama tola. Danda'u baay'ee. Konkolaataan kan saamiti sileeyyuu. Iddoo isaanitti deebi'aa iddoo isaanitti deebi'anii bakka yookiin maal jedhama laata akka shaangulliitiin mana fuulduraa shaangulliitiin jedhamanitti fakkaataa wayyaatti uffisan achitti deebi'anii jechuudha bakka amma akka geexii yookiin akka bareedinaaf kan itti uffisan. Amma kana itti kabbitoo baqatu yookiin itti maybe kabbitoon akka Oromootti laata itti Oromoo baqatu Oromootti dhufe ta'a. Idea sirba kana keessatti warratti Oromiyaa ma jedha dhufe yookiin Oromoo jedha dhufe natti fakkaata. Inni yookiin akka abbaa gadaattis ta'uu danda'ani. Maybe idea sirba kana akka abbaatti akka abbaan itti hikkatedha. Maybe akka itti hikkadhettis ta'uu danda'a. Hamma kana jooriyaan irraa dhugee irraa baqatee lafanni qonna qotu dhaqee irraa baqatee dhuma irratti kan inni itti hafe garuu nama irraa baqataa turedha. Warri dhugaa ture warri shubbisaa ture hundi isaanii rafanii kan taa'ee dhugaa dura garuu isee buusaa turte yookiin isee gurguraa turte jedhama. Dhugaa sirba baay'ee bareedaadha sirba baay'ee namatti tolu abbaa boottii jaallee amante kabbituu production galata adda. Okay boottiin tartaamatti yaadannoon abbaa koo abbaa Oromoo kan haala suukanneessaan qeesaa irratti wareegame. Baay'ee nama gaddisiisa. Abbaasaa diga kabbitoonni kan inni dhabee ture abbaasaa dhabee ture saniif miidiyaa irraallee badee qoosaasaa illee dhiisee yeroo murtaa'eef badee ture mammoo kanan deebi'eera yaadannoon sirba kana abbaa kootiif naaf ta'uu dheera. Boomantee gaarra duuf abbootii gadaa karrayyuu kan dhiiga isaanii waadaa Oromummaa barreessanii wareeganiif tarree goototaa ta'aniifidha. Isaaniif illee yaadannoo ta'uu dheera. Dhugaa kabbeen hojii bareedaa hojjete yookiin jaalle amantee hojii boonsaadha. Sirbi kun ergaa guddaa ergaa mataasaa danda'e qaba. Liinkii isaa diskiripshiniinis koomentii jalqabaa jira argattu deemaa daawwadhaa jajjabeessaan siin jechuu barbaada. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhattee walitti nagaan tura.